Ashamaa sagantaan BBC Afaan Oromoo eegale. Dhaabni biyya bulchuu Addawaaween paartii ta'uufii jedha. Paartiin biyyaalessaa hundaaf ta'us himeera. Maal jechuudha? Paartileen Addawaawee ejjennoo addaan fagaatu qabu kan jedhu hin jiru. Gamaagamni akkasiis hin jiru. Yaadonni falmiin jiran garuu takkaa adda ta'anii hin beekan. Balaa konkolaataa Wallagga Baatti mudateen lubbuun 14 darbe. Namoonni 8 hospitaala Naqamteetti jedhamanii yaalamaa jiru. Maqaadhaan qabanneetu kan jirru. Isaan kun gargaara konkolaachisaa dabalatee konkolaachisaan baay'ee dheeraa ammaa gargaara konkolaachisaa tokko fayyadamaa jiru. Asaffaa Shaaroo Lammii dhukkubsachuu isaanii maatii isaaniirraa dhageenyerra. Hiriyyummaa kaampaasii keessattii fi odeeffannoowwan kaan nu biraa dhageessu. Ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Balaa konkolaataa guyyaa kaleessaa godina Wallagga Baatti mudateen lammiileen 14 lubbuu dhaban. Balaan kun aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Baabboo Miinyaa bakka Gullisoo jedhamutti dhaqqabe. Konkolaataan minibaasii balaan daragee Naqamteerraa ka'ee gara aanaa Baakoo Tibbee imalaa ture. Aanaa Waayyuu Tuqaarraa kan dubbisne Inspektar Warquu Abdiisaa balaan kun kan qunname sababa saffisaan ta'uu dubbatu. Naqamteerraa ka'ee kiiloomeetirii naannoo kiiloomeetirii 17 argatee booda balaan kun kan ga'e kaleessa sa'aatii 11 lakkaa'atti. Kaleessa iddoo sanatti battaluma iddoo balaa sanatti kan lubbuun keessaa ba'e nama 7 eegasii mana yaala ga'anii namoonni du'an nama 5 waliigala nama 12 lubbuun ba'e dubartoonni 4 dhiirri 8 maatii haadha manaa abbaa manaallee kan du'an keessa kan jiran ta'uusaa. Yaa ariitiidhuma konkolaataan ariitiin waliin kan deemu ta'uusaatti kan ta'edha. Namoonni 8 hospitaala Naqamteetti jedhamanii yaalamaa jiru. Maqaadhaan qabanneetu kan jirru. Isaan kun gargaara konkolaachisaa dabalatee konkolaachisaan baay'ee dheeraa ammaa gargaara konkolaachisaa tokko fayyadamaa jiru. Hospitaala Ispeeshaalistii Naqamteetti bakka bu'aan Daayireektara Meedikaalaa Dr. Qananiisaa Laayyoo akka jedhanitti immoo lakkoofsi namoota du'anii 14 namoota yaalamaa jiran keessaa hedduun isaanii sammuu miidhamuu himu. Balaa kaleessa mudateen namoonni 14 dhiiraa 10 fi dubartii 4 lubbuun isaanii darbeera. Namoota 8 immoo hospitaala kan ciisanii yaalamaa jiru. Namoota 8 keessa baay'een isaanii balaa sammuutu irra ga'e. Dhibbatti haala gaarii irra jiru jechuu baannus baay'ee 8 keessaa namoonni 6 haala gaarii irra jiru. Namoonni 2 immoo haala yaraas hin jedhamu garuu waan jedhu giddu galeessaa irra jiru. Ji'a tokko dura balaan konkolaataa wal fakkaataa godina Wallagga Baatti mudateera. Konkolaataan magaalaa Naqamteerraa Qeelloo osoo deemaa jiru qilee seenee lubbuun namoota 18 darbee ture. Isa dura immoo konkolaataan magaalaa Shaamburraa gara Naqamtee malaa ture magaalaa Haratoo fi Baakoo gidduu karaarraa maqee garagaluun lubbuun namoota 10 ol darbeera. Balaa konkolaataa guyyaarraa Arbaa Mincitti nama 5 galaafateen alatti bakkeewwan adda addaa biyyattiitti balaan konkolaataa mudatu yaaddoo guddaa ta'eera. Waggaattis lammiileen kuma hedduutti lakkaa'aman balaa kana lubbuu dhabu. Marii gaafa dilbataa ministeerri muummee Abiy Ahmed paartilee deeggartoota Addawaawee waliin taasisaniin ji'oota muraasan booda paartiin Affaar, Benishaangul, Oromoo, Amaaraa jedhamuun jiraatu paartii Itoophiyaa tokko kan hundi keenya iyyuu keessa jirru uumna jedhanii turan. Dhimmi dhaaba biyya bulchaa jiru paartii tokkotti jiruuf yaadi dhiyaate haaraa ta'uu baatus erga ministeerri muummee gara aangootti dhufanii as waan saffisaa jiru fakkaata. Dhimma ministeerri muummee dubbatan irratti akka ifanuuf godhan waajjira Addawaaweetti itti gaafatamaa dhimma walitti dhufeenya alaa kan ta'an Sadaat Nashaa gaafanneerra. Ofii dhaabni Addawaawee paartii tokko ta'uuf deema jechuun maal jechuudha jennee gaafanneen? ኢህአዴግ አንድ አገራዊ ፓርቲ ይሆናል ማለት ከዚህ በፊት Addawaaween paartii biyyaalessaa tokko ta'a jechuun kanaan dura akkuma beekamu Addawaaween adda qindoomina paartilee afraniiti. Amma paartii biyyaalessaa tokko ni ta'a yeroo jedhamu paartilee biyyaalessaa afran Addawaawee hundeessan sagantaa wal fakkaataa waan qabaniif addarraa gara paartiitti cimanii tokko ta'utti ce'u jechuudha. Dabalataanis paartilee afraniin ala paartilee deeggartootaa kaan dabalachuun paartii biyyaalessaa tokko ta'e ni tajaajila jechuudha. ያገለግላል ማለት ነው። Dhaabbilee arfan adda demokraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa hundeessan gidduutti garaagarteen akka jiru mul'ata. Osoo kun jiru akkamiin paartii tokko jalatti hundaa'uu danda'ama jennee obbo Saadaat gaafanne. ኢህአዴግን የመሰረቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች Paartileen Addawaawee ejjennoo addaan fagaatu qabu kan jedhu hin jiru. Gamaagamni akkasiis hin jiru. Yaadonni falmiin jiran garuu ajandaa mana maree irrattis ta'e ajandaa hojii raawwachiistuu irratti takkaa adda ta'anii hin beekan. Paartileen afranuu addarraa gara paartii tokkotti geeddaramuu qabna yaada jedhu dhiyeessaa turan. Isarra kana darbeessi yaa'ii 11ffaa paarticha irrattis qorannoon xumuramee gara paartii tokkotti ce'uu qabna kallattii jedhu kaa'eera. Amma kallattii sanaan deemaa jira. Kanaafuu walitti baquufis gara paartii tokkotti dhufuufis
wanti dhorku jira jedhamee hin gamaggamamne. አለ ተብሎ አልተገመገመም። dhimmi biraa dhaabni biyya bulchuu paartii hundeessuuf jechuun isaa sirna federaalizimiitti bu'uu laata jedhanii lammiileen gaafatan jiru. Keessumaa kun ejjennoo ministeerri muummee waa'ee Itoophiyummaa kaasanii wal qabata. Qondaalli Addawaawii yeroo deebisan በእኛ እሳቤና በተደረገው yaada keenyaa fi qorannoo taasifameeni Addawaayiin gara paartii tokkotti ce'a yeroo jedhamu maalummaa paartiileen qaban dhabu jechuu miti. Yeroo walitti baqan maqaa tokko qabaatee hunduu waliin akka barame kan qooda ofii ba'udha. Haala amma jiruun Addawaayiin sirni federaalizimii biyyattii kana ni fayyada yaada jedhu qaba. Kanaafuu addicha gara paartiitti fiduu jechuun sirna federaalizimii dhiifnee sirna biraa ijaaruu isa jedhuun tasumaa kan walitti dhufu miti. dhimma Addawaayiin paartii tokko hundeessuu irratti miseensa koree giddu galeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'an Dr. Fissahaa Haftatsiyoon yaadi isaanii maal akka ta'e gaafanneerra. Akka isaan jedhanitti haala amma jiruun walitti baquun waan ta'uu danda'u miti. አንዳንዱ የጨለማ ጊዜ ነበር tokko tokko yeroo dukkanaa keessa turree jedha. Kaan immoo hir'inni jiraates milkoomina hedduu hojjenneerra misoomas finneerra jechuun wantoota argaman tokko tokko caqasanii falmu. Kanaaf akka kanaatti addichi akka addaatti yaada wal simatu otoo hin qabaatiin yeroon kun kan itti walitti makamna jechuu qabnudha jedhee yeroon of gaafadhu deebiin koo tasumaa kan dhugaa ta'uu hin dandeenyedha. በፍጹም አዎንታዊ ሊሆን አይችልም። Sagantaa BBC Afaan Oromoo dhagaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo nutti himuudhaaf hirphaan qophaa'eera. Galatoomii ammayyuu dhimma Finfinnee irratti mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo uummata irraa adda ta'e hin qabu jedhan pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Akkaataa heera mootummaatiin hojiirra ni oolaa kan jedhan pirezidantii Lammaan yaa'iin idilee caffee Oromiyaa har'a gaggeeffame irratti gaaffilee miseensota caffeetiif deebii kennanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa karaa seeraan alaatiin Saawud Arabiyaa, Yemanii fi Puuntlaand turan 400 har'a gara biyyaatti deebi'u. Dhaabbata baqattoota idil addunyaa wajjin ta'uudhaan baqattoota 500 ol gara biyyaatti deebisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Wallabbii kaffaltiin wal qabatee uumameen booda Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kilabiin Jimma Abbaa Jifaar tapha qopheessuu irratti akka hin hirmaanne xalayaa itti barreesse. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii ispoortii bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi pirezidantiin kilabii kubbaa miilaa Jimma Abbaa Jifaar Ajaayib Abbaa Maccaa yaada BBCdhaaf kennee jira. Taphataa tokkotu mallatteessee ture bara 2009 ji'a jaaf mallatteessee garuu waggaa tokkoof akka mallatteessamu godhamee mallatteesse. Kanaan kan wal qabatudha. Ji'a jaatuma hafaa jedhee himannaa banee jira. Himannaa sana irratti hundaa'anii Federeeshiniin Itoophiyaa murtee dabarsee jira. Ji'a sakanarraa 29 irraa kaatee akka hin hirmaannedha. Immoo amma hin kaffalla. Kaffaltii kaffalamuu qabu hin kaffalu waan ta'eef murteessee akka ka'u inni xalayaa dursanii jira. Indiyaan hidhattoota Paakistaan keessa jiran xiyyaaraan akka aleeltu erga beeksiftee tasgabbii dhabinsa biyyoota lamaan gidduutti hammaatee jira. Aleellaan kun hidhattoota J.E. Mohammed jedhaman iddoo Baalkoot jedhamu jiranitti qiyyaafates jedhameera. Tajaajila fayyaa tolooltummaan kan deeggaru Doctors Without Borders giddugala yaala Iboolaa ba'aa Dimokiraatik Rippaabilika Koongootti banee cufuu beeksise. Hidhattoonni naannicha socho'an dilbata darbe ibidda ergatti qabsiisanii booda wal'aansa kennamus danqeeraa jedhameera. Ammayyoo oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan makan. Ulfaadhu hirphaa. Oduuwwan gaggabaaboo dhaggeeffannee walitti deebinee dhaggeeffattoota keenya dambaliin keessan sagantaa BBC Afaan Oromoo irra jira. Ammoo waan namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa haasa'an nutti himuudhaaf Firaa'ol istuudiyoo jirti. Firaa'ol maal farkaa qabdi? Ammayyuu galatoomi. Ayyaanni Adawaa baatii kana keessatti kabajama. Namoonni garaagaraas suuraalee gurraachaaf adii Black and White jedhaman sana maxxansaa jiru. Kun fardeen Oromoo injifannoo Adawaa duuba jiranidha kan jedhan jiru. Dabalataan immoo baay'inaan kanan argee suuraa Baalchaa Safoota jechuudha namoonni baay'een kan qooddataa jiran. Suuraa adiif gurraacha yeroo jettu kan durii
Black and White jedhudha. Akka dhaggeeffattoonni hubatanii fi isaan alattoo kan biraan immoo Afrikaa Kibbaattiidha. Paastariin Alfaa jedhamu tokko nama du'ee nan kaasee jedheetu viidiyoo gadhiise. Waan sun garuu dhugaa miti jechuudha. Waan beekuma godhamee hojjetame sana namoonni sanduuqa reeffaa qopheessanii namichi keessatti awwaalame jedhamee deeman illee akka isaan gowwoomsedha kan isaan dubbataa jiran. Biyyuma keenyattuu ka'ii balaa jedhanii viidiyoo sana yeroo qoodatanis argeera. Inni namichi kunis akkasuma jedhe rise up jedhee ka'ii jedhe akkuma inni sun yeroo sana ka'ii balaa jedhe sana jechuudha. Ulfaadhu firoo. Galatoomimmayyu. Gootii baddaa salaalee Asaffaa Shaaroo Lammii jedhamuun beekaman dhukkubsachaa akka jiran maatiin BBCtti himan. Waa'ee nama kanaa weellisaa Dajanee Jaalataan illee weellisee ture. Ilma isaanii Balaayee Asaffaa Shaaroo Lammii waan irra jiran gaafadheera. Jaalamaa jiranii amma bakka hospitaala Guyyoo jedhamu irratti. Baay'ee dhukkubsatanii? Baay'ee dhukkubsatanii bakka nyaata akkasii nyaatanii deemuu hin danda'anii baay'ee tokko bakka yaa'u dhibee isaan qabee jira jechuudha. Erga yoomiiti dhukkubni kun? Dhukkubni kun sirriitti kan itti cime akkas guyyaa 5 dhagee jira. Isa dura nagaadhuma turanii? Isa dura nagauma bakka ni deemanii yaa isaan irra nima deddeemanii jiraatanii. Amma yaaliin isaaniif taasifamaa jiru maal jedhee? Tajaajilumaa jiran amma bakka waan godhamu qaba tokko. Umuriin isaanii meeqa tariisiin abbaa keessan waan ta'aniidhaaf hin beektu jedheeni? Umuriin isaanii waggaa 85 akkasii jira. Mee waa'ee abbaa keessan waanuma tokko natti himaa namni waan yaadatuudhaafi? Abbaan keenya yaa'u akkuma beekamutti akkuma seenaa isaa darbaa jirutti gooteessa beekamaadha. Godina Shawaa Kabaa keessatti kan argamudha. Asaffaa Shaaroo Lammii. Sirna Haile Sillaasee irraa kaasee toonii hanga sirna Dargii keessatti qabsoodhaan lammii isaatiif jedhee toonii kan rakkataa ture. Mana bosona keessatti kan jiraataa ture. Lammii isaatiif jedhee kan rakkataa turedha. Akkasuma sanitti sirna Dargii keessa baay'ee tokko kan fincileedha. Sirna Dargiinis immoo isa baay'ee hedduu kan miidhee waggaa 7 bosona jiraate waggaa 9 mana adabaa keessa kan jiraatedha. Jajjabaadha Waaqayyoon siniif haa maaru. Galatoomaa isinis hin yaadatu keessanii baay'ee sin galateeffanna. Sagantaa BBC Afaan Oromoo dhagaa jirtu eebba Abarraa Yuunivarsiitii Haramayaatti muummee fayyaatiin barnoota miidwaayifariin barate. Mooraa Yuunivarsiitii keessatti barattoota dhimma jaalalaa fi barumsa waliin akka deemsan gorsaa tureera. Waan isa mudatee waliin kan nutti hime qaba. Ijoolleen wajjin doormii galle akkaratti hiriyoota keenya naannoo Harargee turanii hedduun isaanii aadaa matee amaluma ta'ee warra jimaa qabanidha. Nun immoo bakka dhalannee guddannetti jimaa qabuun akka amala badaa fi amala namni tokko irraa barachuu hin dandeenye jennee hiikkachaa guddannee sana keessa darbuun anaaf egaa akka qoromsa guddaatti ture. Ijoollee hedduun kan isaan araadan dura gararratti kaasee alatti inni guddaan namoonni dhaqanii jaalala hiriyummaa keessatti kufu. Jaalalli hiriyummaa sun immoo kan isaan ittiin barumsa isaanii guddaa mana hawaasa sana qabaafaa jalaatee argamu. Namoonni baay'een maal jedhu nama sirrii yeroo sirriitti yoo argatte wayyaa jedhu. Yeroo tokko garuu kun wal duukaa hin dhufu. Nama sirrii argatteetu yeroo sirrii immoo dhabdu. Dhugumayyuu barattoota sadarkaa jalqabaarra jiran utuu gara kanaatti hin seenan ta'ee wallaansoo isaatti hin galan ta'eeti gaariidha. Barataa waggaa lammaffaa akkas ta'utu hin jiru. Mucayyoon muummee saayinsii uumamaa baayoloojii irraa baratu tokko wajjin wal baraa. Mucayyoon kun namoota jireenya koo keessatti gara fuulduraatti utuun argadhe jedhaa. Fakkii keessa moogeessi kaasaa ture sanaa wajjin nama wal gidduudha. Nama akkasii kana argee gaaffiin sammuu koo keessatti heddummaata. Gaaffiin sammuu keessatti heddummaata. Kanaaf immoo aan akkamittiin itti fufuu danda'a. Isheen immoo barumsa ishee irratti akkamitti fufuu dandeessa. Waan jiru hedduu edda yaadaa ture booddee mucayyoo kana hiriyumfadheedhuma hiriyummaan keenya jabaachaa edda dhufe booddee akkan ishee jaalladhu isheedhaaf hiree. Isheenis madaalli ma'anitti ishee ilaalaa tureen akkana ilaalaa turte natti mitee sana booda dallaa keessatti utuu jirru jaalala gaarii kana wajjin dabarsuutti kaanee danda'anitti immoo ijoollota nurraa waa barachuu barbaadan achuma keessatti hedduu of guddaa waan qabnuuf isaaniif fakkeenya ta'uudhaaf yaalii goona ture. Mucayyoon dura siin jedhe kun har'aa kabajamtoota warraa koo abbaayish guddataa jedhamti. Haadhaa ijoollee koo lama mucaa ishee hangafaa Faajjii Eebbaatii fi mucaa lammaffaa Keetoraan Eebbaa taatee jirti jechuudha. Barataa Eebbaa Abarraa dhageenye sagantaan BBC Afaan Oromoo galgala kanaa kanumaan xumuramaa kan siniif qopheesse Firaafolee Dhugaasaadhaa kan siniif dhiyeesse immoo ammayyuu taanaadhaan halkan kuni halkan gaarii siniif haa ta'u.